jijjiirama godhee yoo magaalaa boru godhee dalagachuuf. Egaa. Waan baalee dhufeef katamaa daawwachuuf hin dhufu. Suuraa ka'uuf hin dhufu. Dalagadhee galma ga'ee buleessa waliin dalagatu galma dhufu. Akkana mana. Maashaallah taate. Akkana mana. Amma silaa osoo gartee suuraa kan dhufetti asumaan dura deemsi jenna. Kan dhufeef jennaan suuraa ka'uuf bifa dheegaa ta'e oola ta'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasir Ibrahim hundi keessan bakka jirtanitti tajaajila rabbisin baragaltu. Arraan tana Masuudii fi Muhaajir na wajjin jiranii. Anuma bakka biraa jiru dawwalanii Yaasuudhaaf mina kootu na jedhan maali gonjee bira dhufu waan bira jira. Sana hojii hanga dhumatti ni guntura inshallah waan isaan jedhan sana bira dhageenya. Ijoolleen tu gamma jabaatee jirti. Subscribe mi galee? Hanqee. Kiyya koo furgalee. Koo furgalee mi? Maashaallah. Subscribe isaa osoo torbeen ga'in koo furgalee jira. Kasama guyyaa lama sadiitti kuma lama gala jira. Galami? Gala jira. Gala jira jechuudha. Kuma lama gala jira. Sanafuu isti gammachuu natti immoo waan gaddaa natti himani hin beekne isti hayyee Masuud sura galame. Mas jedhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jechaa guyyaa irraan kanaa akkuma guyyaa keenya wallee waamaa turre amma Iyyaasuun hojjetee kursii nyaanna jedhee bakka waamee tattaa'u jira. Wallaahi waan irraa tuni himuuleen xiqqoo nu jibbisiise. Laakiin garuu isaattu karoora nu godhee jira nu gadhaal waan taateef isatti himuun dirqama waan taateef sababa kanaaf itti himu jirra. Nu lachuu akka tokko taanee iddoo boodatti nu kaasanii wallaahi Iyyaasu iddoo boodatti nu kaasanii tanuma sittuu barbaanne saalfannee wallaahi. Isin kaasanii? Iddoo boodatti nu kaasanii jira. Isas kaasanii anallee na kaasanii. Okay. Sababni hoo? Sababni bakka biraa tattamoo? Hin arganne. Sababni anti yoo kararra taate jedhanii barri manaa dura beektaa? Kararra taate jedhanii kan hinaan jiran. Isa immoo biqiltuu wayii dhaaban jedhanii bakka sanii kaasan isa immoo. Anis biqiltuu dhaabuu deemanii. Dura salam jimmee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni nu mudate waanuma wal fakkaataadha raafisalleedha. Arragaa tanaaf jajjabeessinee. Inshallah khayr abshiru. Akkasitti Iyyaasuu dawwallee fi yaamne. Waan fedhallee yoo ta'e yoo isatti himanne haga tokko furmaatan dhabneeti isa fi yaamne. Akkuma beektan bootaa dalagaa ittiin nu kaasanii xixiqqoo waanis bootaa isa ularra taatee tasaa anammoo biqiltuu dhaabuu deemanii sineecha na kaasanii. Alhamdulillah hangammaan harkanne garuu barbaaduma jirra inshallah ni harkanna jennee abdii qabna. Tanumas hin jaalladhu. Okay, Muhaajir dheengadda natti ture. Kalma dheengadda. Dheengadda. Muhaajir dheengadda bakka irraa kan jiran an jettu sababa illee natti ture. Sababni isaa bakka gartee nuti dalagu sanii halkan nama bira bulami. Nama bira bulaa itti fincaananii baay'ee ajaa'iba bakka tolsa yeroo gartee duun baate baay'ee ajaa'iba. Abbaan manaa immoo bakka tana gartee qulqulleessuun qabaa. Biqiltuu dhaabuun qabaa. Saniifuu asii kaayeen isa qofa miti nama bira jirami. Nama bira jiraachuu. Akkasitti cirraa ka'e garuu yeroo gartee biqiltuun namichi abbaan manaa biqiltuu dhaabee san booda wanni sirreesse yoo inni gartee bakka tana gartee qulqullinni eegaa nama gartee si fincaanu guyyaa silaafuu guyyaan fincaananii halkan kan itti fincaanamu kana gartee ni eegaa ni qulqulleessaa kajuu ta'e abbaan manaa bakkatti deebisuu hin danda'e. Asumtaa dalageechuu hin danda'u. Inshallah garuu ammaaf yoo gartee isa qofa deebisu ta'e kan biraallee waan dhufu jecha yeroof fagaadhu jeen. Kana kun akkas jechuudha. Garuu ati illee fayyaa qabdaa. Inni illee fayyaa qabaa. Magaalaan Finfinnee guddoodha. Ganama fiigee gartee dalagee dhaquun qabu. Samboo isaa booda immoo yuutuubiin banameefii jira. Yuutuubii kana irratti gartee waan gartee naaf taajuu yeroo dalagee irra gadhiise isaaf illee bareedaadha. Alhamdulillah. Saniif kun waan seeksisuu qabu jechuudha. Nama wajjin garuu nama wajjin walitti hin bu'in. Nama wajjin waliin. Yoo hangarratti immoo bakka biraa argamtee alhamdulillah. Kamus demo daganya. Kamus anda ganya cuma nama daganya. Hati le hular. Lalan jira. Hular namni goro gabbo goro olsenu. Sumur gete gababa. Sumur gete olsenu. Garo amaf. Yo garte khabaka garote baka brasni dalla. Inshallah. Amma fammo sosso tu magarte di madalaga. Takamu baka takka. Although gomma dhengada sibiilatti si goona jettan sana gomma san faatti goone haga tokko akkasitti oofee ni dalagadha ture. Waan gaarii. Haga jechuun haga uturraa taa'urra deddeemallee odoo dalagatu jiraamnu tokko kaarsee hedduu barbaadanii
Okay. Inni ammoo akkasitti oofee bakka kopheen adii jedhanii dhaabee kophee namaa dhiqee akka godhe aga tokko. Akka gommaa qabu wani ka'e. Gooma ammaaf ittiin goone garuu goommaatti godhu. Okay. Gommaa irratti goona. Irratti goona wajjin. Tole. Gommaa irratti goona. Ilma kasaa jedhamu. Gommaatti si goona san booda deddeemtee ooftee yeroo gartee immoo dalagaa itti xumurtee dhaabbachuu feetulle qolloftee gartee takka marma nyaataa kana gartee kun nama keenya fiddee asuma kaataa jechuudha jala. Garaamdee kaataa jechuudha. Ammallee wanti akka xixiqqoo na akka tokko na dabbaru jiru maal beektaa? Bakka hojiin naa toltee jedhee aga tokko bakka isaaf jedhee obboleessa kiyya tokko illee waamee ture ka dangada sitti himasan. Amma dhufe jira naannoo reem naa dabalee hamman dhufaa naan jedhee ture. Kanaafuu isa wajjin akkam wala waamuu baadhee jechuun waan dhaabee santu obboleessa kee dhufus waan ati nyaattu nyaatu wayi waan siin quba nyaata nyaatu bara. Bakka itti bultu bulaa saniif rakkoon hin jiru. Sira guddoo xiqqaa. Xiqqaadha. Haa rakkoon qabu. Amma dhufee. Amma dhufee jennaan jira. Dawwaliif qorsoo nyaanne waliif. Yeroo ati viidiyoo raabdu yeroo deemtee gartee bakka biraa dalagaadhaaf deemtu inni meeshaa si eegdu. Ni barsiisaa jechuudha. Anu tana akka yuutuuba banadde bakka akka tokko aktii godha maradheetu maan jenna. Waamee yanuu bakka yoonun viidiyoo waraabuu barbaadillee yoon inni meeshaa bira naa jiraate meeshaan shabu. Akkas bakka baratu. Siyaasumatti bara. Sababa kanaaf waamee amma garuu akka tokko hedduu takka yaada na godhe. Haara wanni ati hin jiru. Kalas rakkoon hin jiru. Yeroon teenya magaalaan teenya rakkoon hin jiru. Tole. Silkiin kaasu. Itti maa fayyadee. Qaaman dhaqee waamee dhufu silkiin kaasu. Okay, yeeti kalas deema yee. Fidi foto yee. Fagoodha. Fagoo miti as. Yallaa yee. Wanni baay'ee dillu jira. Fiigee dhaqee goota hojiitii as afarsanii naaf fi deemee ture namtichaanii. Okay. Ujjumatti dhaqee fide waamee. Yalla kalas fiditi. Maashaallah gooti nama gooti. Maashaallah cimaadha. Namni yoo gartee wal dhagee yoo gartee waan godhu gartee itti yaadee abdii murchuu baate bakka barbaadu ni gaha. Tole ilma namarraa gartee waan barbaachisu abdii murchuu dhabu. Kan kanarraa fe wanni gartee irra hin gamne hin jiru. Wanni hundi irra gamaa jechuudha. Akkas jabaadhu bakka waa'ee bakkaati waa'ee gartee bakka qabuutii fi maal ittiin immoo wanni dhibbatu hin jiru. Fayyaa qabdaa? Fayyaa. Kalas deddeemu tasu. Bakka immoo ni ba'a. Yeroo malee ni ba'a. Tole? Bootaan. Akkas nyaanna nyaatuma nyaatu. Nyaatuma nyaatan. Fuul nyaanna. Kun nyaata? Okay. Masubiri kwa yarufu. Yes. Kwa yarufu. Tukwa. Ini mucaa mashallah. Ekalu? Aho jolen. Masutura kao? Boota wal dhabaniinsa. Kursi nyaanne. Shaino. Shaino dabo lam takao. Bismillah. Yes. Ne. Wow, mashallah, mashallah. Salam alaikum. Kagame. Binta. Fayara. Hasibo. Serabi ko mo sagot ka. Tay. Wata. Wow. Asin takot. Tay. Yawan ba amar ne. Namticha makiinatti xiqqoo na wanni na godhe. Naagi jedhee garee kun dhaabutu. Okay, kasi. Karo chakayo. Nagaa. Yalla. Nagaan dhufte. Nagami. Nagaa. Yalla hayano. Katani. Kata. Hai, go iso kata kam. Osoo fakkaate. Obboleessi. Isuma ramura. Shaay me. Shabi malu bi. Shaayii gurraatti. Shaaba gurraatti. Oke. Kan masih lali kan? Kan masih lali ni ya? Amin. Iya. Halo. Kamu nagaman? Nagaa. Yalla. Kamati? Nagaa. Yawnu bite? Eh? Yawnu bite? Har'a dhuf. Arwanu bite? Okay. Finne kamani? Dubbineen bareedu. Buradura? Okay, inshallah. Ada mau jaga? Adamu. Amar. Okay. Oh. Suka.
Mura. Anu murkaadha. Jaarsi gideedha. Jaarsi akkasitti tolcheen. Maashaallah. Amma gaa dalagaa barsiisii. Asal garuu inshallah tole Isi. Tol. ni lagatami dalagaa dalagami bakka maashaallah jawab musudu halas amma akkanatti tokko tokkoon ganda hunda wal qabiti Amma guree bitaa. hunda wal qabiti beekama Akkanuma maraa katama beeku. kana shaayime 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 maal dhuge ana dhuge moo Berarti mau aja dulu saya. Saya dambe. Gurraatti. Bagaimana? Anak itu. Magurraa baala hin dhumne. Baala maqaa balleessu deema. Anu lagi. Anu lagi. Anu jira aja. Shaaniin hin beeku. Anu jira. Anu jira. Halo. Shaan jiru. Jiru. Oke. Jiru tuh kalau habis. Ija ta'uu lafa roon balleessa. Ija ta'uu lafa balleessa. Jaayii gurraattiidha. Baala hin dhumne. Oh. Aku mah. Oh. Lama aku riset kecil kemana-mana. Saya tak kadang dulu nunggu. Ega. Masuk kami. Tuh. Wae masuk. Hah? Wae betul rame. Biyetti nama jese biyabe mo. Embal na dyan. Mo reda jese mana mo. Mo gugurte mana mo. Wana sija gugurte mana mo. Akkanuma katamaa biyyaa bareede. Eh. Ofirraa deeme. Malee humana jesne wong gurres. Omaan da balleessa. Akasi. Eh. Ketere. Eh. No. Ayaa sakam laguru. Hah? Sakam laguru deemta. Lepas itu humbe kado. Hah? Dami ma jesu bare. Hah? Wala sa no jese mas. Hah? Situ ya, situ ya una. Oma. Hah? Nagoma. Nagam biyabe ju. Eh. Ayah kalau kita sama tadi. Akasanan isi kusunya tuh. Eh. Jadi humana batin. Shit. Foogii gurguddoo kan ta'e ba'a. Eh. Foogii gurguddoo kan ta'e. Argine. Bisa jala baatu narra gad jigdi maan jenne. Sodaan. Akka Sodaan. Berarti. Anu kapan dulu dulu. Sibo malu ni kerana gitu man. Tabel lakautin. Saati mereka cerita baca orang punya kutu. Isi China seene an jedhee. China seene. China sen lagi. China sen. China seene seeyanii. Filipina dah China sen. inni nagaayu angaaba walaadhu maal ta'ee jira. Nyaata waliin inni jirta naan jenna. Foogii dheertuu adii takka jala jiraa jedhee. Magaalaa muluu foogii jiraa adii damnaan. Aishi. Foogii adii takka jala jira. Achuma bona kottaa bakka foogii akkana dheertuu akkana xiqqoo jalatti jedheen. Mee nyaata fuudha. Ini bakaran bang. Ganama dhufee galgala jira fuudhan bayi. Yo magala kasih aci si bas nih. Balau. China nih kita ber. Tunu coba dah mesti tunu kerte. Isi an jalqaba maal seeneedhe tokkoffaa. Katamaa akkam seeneedhe. Ade. Eh. Sekian. Abshir. Untuk makanya gafa kerte magala senu. Akan apa kan zoro itu mah. Usul makan ini. Kafannya mana mah gafa cuma kafannya. Cara betul dekat magaya yo batiman mo gafata. Gafannya berarti. Lubbuun isaa aannan gaafatan jira. Dekat man. Shama dugula zona cu. Sibo shayan tu diro buat kerte karshi. Wang kesha kamu yo data tu jenne. Zona cu. Isi an kana dhibu. Mijaas isee dalagu tuninga. Adin. Daga mo. Dalaga wangaa dalagee tunin. Maar ko bare. Hin gaafannedha. Hin gaafannedha. Mal gafa. Jaayi jennaan. Mal. Wajji listira. Listira wajji dalagamu. Hiitee durii an keessa taana. Ah. Ecun?
durii yoo ta'u godhe yeroo durii magaalaa keessa guutumi kateessee wanni dhuuti karaa gubbaa galtu akkami yoo immoo jijjiirama godhe yoo magaalaa boru fedhe dalagachuu eega Waan hin baale dhufeef katamaa daawwachuuf hin dhufu. Suuraa ka'uuf hin dhufu. Dalagadhee galma ga'ee buleessee waliin dalagatu galma dhufu. akkana hono maashaallah taate akkana hono amma silaa osoo gartee suuraa kan dhufetti asumaan dura deemsi jenna Kan dhufeef jennaan suuraa qabuuf bima dheegaa ta'e oola kan jedhanii. saniifuu Suuraa ka'uuf hin dhufne katamaa daawwachuuf hin dhufne dalagachuuf dalagachuuf dhufu. akkana hono maashaallah afaan kake deematti dhugu amma dalagaan asitti namni manaa baanaan dalagaan tuffatu waan hannan ta'in waan gartee hojii hamaan ta'in jechuun waan gartee hojii sheexaanan ta'in waan dalagaa ta'e jechuudha. Dhagaa cabsu, shintibeet dharagu, kophee dharagu, uffata nama miicuu, namaaf ergamu dalagaa ta'anaaf hin tuffatamu. Yoo dhagaa cabseedhaan dhagaa cabsu. Akkana kun amma hojiin isaanii dhagaa cabsuudha. Tola sanuu dhagaa isan cabsan beektaa dhagaa jabaa wajjin cabsuudha jechuudha. Tola. Tol. Hayyee jaalatame. Saniifuu hojiin isaanii dhagaa cabsuudha. Dhagaa uffataadha. Ammati waan nama gartee innis hin jiru. Silaafuu dhagaa cabsi isin jennaan dhagaa cabsuu hin taane. Waan inni isin jiru tolee malee. Tolee malee. Astaa isin jaami taa'u. Kana godhu isin jaami godhu. Kana eegi isin jaami eegu. Tola. Tol. Si barsiisaa. Kan kanarraa fe tokko tokkoon atu gottee isa bira qotta. Isa bira qotta tolee. Katamaa dhufeef hojiif dhufe malee waa wanni hedduuf hin dhufu. Dalagaaf dhufu. Salas. Kas yalla nyaanne. Ishin mun tara. Waan sakar taasirsu. Hojiin isaa malee hojiin isaa malee sitti himte. Sim. Jin jallisiro. Siidaan lisiro oomishee namaa dalaga. Bakka waan hojii taanaan waan hojii ta'e takkaan tuffadhu. Hojii xiqqoo irraa guddoo kaan. Akka isaanii walumaan dalagee xiqqoo lagaa. Lisiro dalaga. Amma guyyaa sullee yuutuuba dhaabanii jira. Bakka kan keessume sun hojiiwwan irratti dalagna. Yoon inni hojiin ta'an akka nu wanni taatellee yuutuuba waan dalagnu yuutuuba walumaan hojii walii dhaqqabnee deemnee ni jijjiirama waan ta'e. Akkasii deemnee hojjenna inshaAllah. Inshaallah yaa rabbi. Awwaal keetu ilaalaa illee barsiiftu mul'isa. Rakkoon qabu warra. Hojiin xiqqoo jedhan hin tuffatan. Akkas taana walii galle. Mucaan guddaa bara. Mucaan namaa beeku. Mucaan guddaadha. Saniif halas waliigala jiraate immoo jabeessi. Dhimma hin baxaranii balagummaa keessaa bahe. Tolee ittiin ka'in hojii yookaan immoo irra dhiibtee bira deemin irra gattee barsiisii tokko tokkoon gartee ijirame. Caaf jibbisiiftee magaalaa dhiisee kan baatee wanni deemu. Laal. Mirin ani waan ati hin feene jechuudha. Waan hamtuu kan si godhu taate. Namni akka abbaan bira dhaabbatee jajjabeessu jira. Kanallee jajjabeessee si nagayeessa waan ta'e. Isa cimsite waldeetti. Lokkosaati kennaa. Yoon naan kan si miidhu taate. Isa cimatti malee nama biraa qabdi itti himtee iyyaasu bakka kana wayii jettee itti badhuun. Waan ati hin feene sitti kutaatu. Rakkan hin jiru. Yoo si miidhaan itti himte. Haya. Atu isa magaalaa keessa baastoonni gartee si miidhu ta'e. Kas yalla nyaadhati. Musoota maa jira? Yalla nyaadhu. Awwa nyaanni dhumuu diniya. Nyaanni dhumuu didi. Kuftee? Kuufne kuuf. Maal dabala? Homaa nu gahee jira. Walla? Walla nu gahee. Kuftee? Kuufe. Alhamdulillah yalla. Bismillah yalla nukaati. Amma bakka hojii isaanii gartee magaalaa keessa deemanii gadi laguudha. Ammaan tana immoo bakka yoo jira. Sanuma wajjin teessee hanga tokko saa hanga muraasa wajjin teessee oolte laaltaa jechuun waan dalagan. Achi booda immoo tilleen si qopheessina. Inshaallah. Tole? Inshaallah. Kalas arra ijoollee ishee jedhamu Bismillah. Masuud, jabeessi. Inshallah.